በዚህ ምክንያት ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ትላንትና 32 ሰዎች መሆናቸው ሰበቢ ከናቲን ነሞን ልቡ ደበን ሶዶሚ ለመተው ከሌሰብስኔራ ዲራ ድግደሚ ሰዲፊ ዱበርቶታ ሰገል አጄቻ ገረጀብና ከናን ልቡ ሳኒ ደበኒሩ ሶዶሚ ለመከነ ኬስ ዳይመን ጅሩ ጃሮሌንስ ጅሩ ሩኩተመኒ ሚደመኒ ሆስፒታል ገለኒ ከን ቱረን ኩዳን ቱረን ኩነን ኬስ ለመገልገል ልቡን ሳኒ ደርቤራ ረጋ አንጋ ማት ቀምኑን lamaan kun yoo itti dabalaman lubbuun namoota du'anii 34 ta'a. Namoonni hangammaatti achi buuteen isaanii hin argamne 11 barbaadamaa jiru. Shaneen namoota ukkaamsee fudhate ajjeesee akka gatu ni beekama. Garee kanaan qabamanii yoo ta'e hordofaa jirra. Yookiin immoo baqatanii dhokatanii ta'uu danda'a. Sababii kanaatti abbootiin warraa buqqaan 200 ta'u. Maatii isaanii wajjiniin ammoo 700 ta'u. Shororkeessitoota kanaan manneen qonnaan bultootaa 50 hanga 60 ta'an gubataniiru. Midhaan isaanis manca'eera. Manni barnootaa tokkos gubateera. ተቃጥሏል፣ ጠፍቷል። አንድ ትምህርት ቤት ነው የተቃጠለው። ኮሚሽነር አራርሳን ኢብሳ ሳኒ ከነ ኬሰቲ ሀሌላ ከነ ከራወተ ሸኔ ተውፊ ደገርሲ አደብዲሰ ባሳ ኡመተ ትግራይ ጅራቹ ምርከናየራ ጀቹ ሳኒ ሚዲያሌን ብየ ኬሳ ገባሰኒሩ ኮሚሽነር አራርሳን ኒደቶታ የከ ከነ ራወተኒ ተዋኖ ጀለ ኦለንራ TPLF ደገርሰ ሌንጂ ፋይናንሲፍ ሜሻወራና ጎቹም ቤከሜራ ጀዳኒሩ ጀቹ ሚዲያሌን ገባሰን አድብሊሰ ባሳ ኡመተ ትግራይ አጀቻ ከነ ኬሳ ሀርከ ቀበ ጀደሜ ሂመተ ረቲ ዲያቴፍ ሚሴንሰ ኮሪዮ ጅራወቺፍቱ ፓርቲቻ ከታን ኦቦ ጌታቸው ረዳ TPLFን ጎቸ ከነ ሂመቹን ቃኔሳዳ ጀደን አንደኛ ለእንደዚህ አይነት ህወሓት ለሚል ክስ መልስ መስጠት በጣም አሰልቺ ነው ያሳፍራል። ጀልቀባ ሂማና ህወሓት ጀዱ አከሲፍ ዴቢ ከኑን ንፍሲሳዳ nama qaanessas tokkoffaa wanti ilaalamuu qabu torban sadan darban qofa matakkalitti amaaronni ajjeefamaniiru gurra fardaatti amaaronni ajjeefamaniiru amma akkan dhaga'utti wallagga keessatti amaaronni ajjeefamaniiru bakka hundatti kan miidhaman namoota fayyaalessa gargaarsa hin qabne daa'imman dubartoota dargaggoota ajandaan kun eenyuun fayyada jennee gaafa ilaallu keessumaa taateen amma tarii Tigraayin weeraruuf natti fakkaata raayyaa ittisa biyyaa bayi jedhamee erga bahee saa muraasa booda tarii saa tokko booda humni ho'ii seenee walgahii jedhee tarkaanfii fudhate sadarkaa sanatti biyya wal harkaa fuudhuun jira saa walakkaa booda si harkaa fudhatee ija jabinaan kan walgahii waamu yoo jiraate wanti qopheessite jira jechuudha ilaalcha kootti Abiy jeequmsaa fi okkorarraa faayidaa guddaa akka argatu amanee waggoota 4-5 darbaniif aangoo qabachuu isaa durasi ummata akka qabdii qumaaraatti qabatee daa'imman ibidda keessa galchee diraamaa ofii qopheessuun fa'i umurii aangoo isaa dheeressuu fi humna yaadu ta'uu isaa gonkumaa shakkiin qabna. TPLF fedhii Abiy Ahmediin kuffiisu yoo qabaate kan ta'uu qabu gullisoo deemee matakkal deemee yookaan gurra fardaa deemee daa'imman ajjeesuu miti. Tarkaanfiiwwan kanarra salphaa ta'e kanarraa xiqqaa ta'e fudhachuun ni danda'ama ture. Fedhiin jiru osoo kana ta'e. ፍላጎቱ እሱ ቢሆን ነው ኦፊ አና ጉሊሶ ገንደጋዋ ቃንቃ ኬሰ ጅራቶታ ከታኒ ፊ ወልገሂ ዋመመ ጀደመ ኬሳ ከቱራን ከሂመን አጀቻን ኩን አከሚን አከራወቴ ቢቢሲ ቲመኒሩ እኔ ራሴ ከዛ ከስብሰባው ውስጥ ነው ያለው አንሌ ወልገሂ ሰነ ኬሰን ቱሬ ወንተ ጎን ዋኒን ቀብኔፍ ወልት ቀበምኔ ኤርጋ ወልትኑ ቀበኔ ቦዳ እሲን አማረሲ ማልኩዳ አሲባኑን ጀዳን ኑቲስ ቁናን ቡልቶታ ወንተ ቤክኑን ቀብኖ ጀነን isaanis asin baatan taanaan asumatti sinfitna lammileen keenya dhumaa jiru jedhan matariyesii fi kilaashii nurratti qiyyafatanii namoota achi keessa turanitti dhukaasoo eegalan namni lafarratti kukkufuu eegale anis reeffa keessaa hin ol bahe waaqatu na oolche አወዛው ነበርኩኝ ሰብስበውና ሲያበቁ eeyyeen achuman ture erga walitti nu qabanii booda nuti kan barbaannu meeshaadha kan meeshaa qabu haa galchuu jedhan nutis qarshii isinii kennina malee meeshaa hin qabnu amma dura nurraa guurameeraa hin qabnu jenneen yoo barbaadan maallaqa feetanis sangaa isinii kennaa jenneen harka keenya diriirsinee wayita kadhannuun matariyesii fi kilaashii nurratti roobsan ani akka carraa ta'ee namoonni du'an irratti kukkufanii waaqni lubbuun na oolche bulchaan aanaa gullisoo bodaagim malkaamuu gamasaaniin haleellaa kanaan sabni amaaraa fi oromoolee akka ajjeefame dubbachuun qondaaltonni gandaa ajjeefamuuf barbaadamaa waan turaniif iddicha gadhiisanii ba'uu dubbatu qulqullina sagaleef jecha waan isaan jedhan gabaabsinee sagalee gaazexeessaan isinii dhiyeessina. Namoota iddoo tokkotti ajjeefaman keessaas Oromoonnis ni jiru. Ajjeechichi kan raawwatame saba addaan qoodee miti. As kan jiraatan Amaarris Oromoonis wal keessa jiraatu. Caasaan gandaas ajjeefamuuf barbaadamaa turan waan ta'eef naannicharraa baqatanii ba'aniiru.
namoonni haala kanaan du'an jechuu fi namni qaamaan achitti argame jiraachuu baatus garuu namoonni kun meeshaa waraanaatiin akka dhuman ifaadha. Namoota buqqaanis gara qe'eetti deebisuuf hojjechaa jirra. Jiraattonni achi turan hidhattootni gara ganda kanaa akka seenan erga raayyaan ittisa biyyaa iddicha gadhiisee ba'ee boodadhaa jedhu. Bulchaan aanichaa dubbifne kun dhimmicha quba akka qaban gaafannus ani kanan beekuu raayyaa ittisa biyyaa gaafadhaan hun jedhan. Dhimmicha irratti qondaaltota waraana mootummaa argachuuf yaaliin goone milkoofne. Gama kaaniin manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa idilee har'aan qaamoleen yakka gara jabinaa kana raawwatan irratti mootummaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu gaafataniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Itoophiyaatti namootni dabalataa 560 koronaa vaayirasiin yoo qabaman namoonni 5 ammoo lubbuu dhabaniiru. Sa'aatii 24 darbanitti qorannoo laaboraatoorii 5364 taasifameen namootni 560 irratti vaayirasichi argame. Kanaanis lakkoofsi waliigalaa namoota qabamanii 97,502 gaheera. Hidhamanii ka jiraniif rakkoo fayyaa onnee ka qaban namni siyaasaa obbo Lidatu Ayyaaloo akkuma manni murtii waliigalaa Oromiyaa ajajeen har'a hospitaala Laandmaarkitti yaalamu pirezidantiin dhaaba Dimookiraatawaa Itoophiyaa obbo Adaana Taaddasa ibsan. Guyyaa dheengaddaa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffatee jedhameen namoonni hedduun ajjeefamuu hordofee adeemsi mootummaan rakkinicha furuuf itti adeemaa jiru seera qabeessa jedhee akka hin amanne yaa'iin mirgoota namoomaa Itoophiyaa beeksise. Mootummaan kanneen haleellicha raawwatanii fi kanneen deeggarsa gochuun shakkuuf himatu seeratti dhiyeessuu qaba jechuun akeeke. Oostiriyaa magaalaa Viyeenaatti haleellaa raawwatameen namootni 4 ajjeefamanii 22 madaahan. Namni ajjechaa kana raawwate jedhame dargaggoo waggaa 20 miseensa IS ture akka ta'ee fi guyyoota 20 hidhamee kan gadhiifame ta'uun beekamee jira. Komishiniin filannoo Yuugaandaa weellisaan beekamaa biyyattii Boobii Waayin filannoo pirezidantummaa irratti akka hirmaatu hayyame. Weellisaan kun kaadhimamtoota biroo 9 fi erga bara 1986 pirezidantii biyyattii kataan Yoweri Museveni ammallee dorgoman morkata. Filannoo Ameerikaa irra gaggeeffamaa jiru hordofee hokkorrii uumamuu danda'a sodaa jedhuun warri suuqii qaban foddaaf balbala isaanii jabeessanii cufaa jiru. Of eeggannoon kun kan eegale erga namni gurraachi George Floyd harka poolisiin ajjeefamee booda hokkara uumameen manneen daldalaa hedduun saamamuu isaaniitiin booda. Oduu keenya filannoo Ameerikaa wal qabatuun filannoon Ameerikaa kun guyyaa dhumaarra gaheera dulli hunduu akka itti goolabamuuf jira. Filannoon si'aayinaan eegamaa ture kun kunoo gar tokkotti cituuf yeroo muraasatu hafe. Filannoon biyyattii guyyaa tokkotti eegalee kan xumuramu miti. Sagaleen kunniin erga eegalamee bubbuleera. Haga ammaatti namoonni miliyoona 100 ol ta'an sagalee kennanii jiru. Har'a garuu guyyaa dhumaati. Maarree borganama oduu akkamii eegna laata? Oduuwwan eegaman sadiitu jira. Waayilli koo Eliyaas Mulligeetaa akkasitti isinitti hima. This guy is a stone cold phony and honestly he's not equipped mentally to be your president. He really is. When America votes though, America will be heard. The message is going to be out loud and clear. It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. Jala bultii filannoo pireezidaantummaa Ameerikaatiin morkattoonni Dimookiraatotaa fi Riippablikaanotaa filattootaaf waamicha na filadhaa isa dhumaa kaleessa galgala kutaalee biyyaa garagaraatti taasisan. Abba Doonaald Tiraamp morkataa isaanii Joo Baayidaniin namtichi kun pireezidaantii keessan ta'uuf sammuun isaallee haala gaariirra hin jiru wayita jedhan. Joo Baayidan ammoo gama isaaniin Tiraamp shaanxaa isaa baachisuun mana isaatti gaggeeffamuu qaba jedhan. Bu'aan filannichaa gar tokkotti cituuf yeroo muraasni wayita hafe kanatti lammiileen Ameerikaa heddumminaan ba'anii sagalee kennaa jiru. Warri biyya jirtan boru ganama wayita hirriibaa kaatan oduuwwan sadii kanneen dhaga'uu dandeessu. Oduun ka jalqabaa morkataan Dimookiraatotaa Baayidan salphumatti injifatan kan jedhudha. Dhaabbileen dhuunfaa fi miidiyaaleen eenyuun filachuuf yaaddan gaaffii jedhu uummataaf dhiyeessuun bu'aa filannootti tilmaamu. Akkaataa tilmaama duraa kanaan Joo Baayidan filannoo Ameerikaa mo'achuu danda'u. Haa ta'u malee filannoo darbee irrattis akkuma kana Hilaari Kilintan ni mo'atu jedhamee tilmaamamee turullee wayita bu'aan filannoo ibsamu garuu waan namni baay'een eegnetu ta'e.
Tilmaamni hanga yoonaatti jiru Baayiden akka biyyaatti filannoo kanarra aanuu mul'isa. Oduun talammeessoo boru ganama isin dhaga'uu dandeessan Abba Trump haala nama rifaasisuun filannicharra aanan ka jedhudha. Maaliif haala nama rifaasisuun jedhame jettanii tilmaamni guddoon kan kenname Baayidaniif waan ta'eef. Sadeessoo ammoo Joo Baayiden garaagarummaa guddaadhaan mo'atan kan jedhu dhaga'uu dandeessu. Tilmaamni duraayyuu Baayiden ni mo'atu jedha. Garuu bu'aa filannoo baay'ee walitti dhiyoo ta'een ta'uera. Filannoo darbe irratti Trump karoora ifa ta'ee qabatee dhiyaatee ture. Barana garuu karoora isaa keessatti kana jedhee wanti irratti dubbate hin jiru. Kun ammoo Joo Baayidaniif carraa guddaa ta'uu kanneen siyaasa xiinxalan ni dubbatu. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa dhimma uggura qabeenyaa himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiranii irratti murtee kennuuf har'a sadaasa 3 beellama qabatee ture. Haa ta'u malee hidhamtoota keessaa obbo Jawaar Mohaammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dhaddacha irratti osoo hin argamin hafanii jiru. Abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo sababa lameen hin argamneef BBC'tti himaniiru. Dhaddachaadha sababni baalamee turee fi qabeenyaa fi akkaawuntii isaanii irratti dhoorkaa kenname akka ka'u kan jiru yoo ta'u, haa ta'u malee dhaddacha irratti hadha obbo Jawaariif obbo Baqqalaan dhiyaanne. Sababni isaaniillee karaa obbo Hamzaa Booranaatiin ibsanii jiru. Sababni isaanii maali? Amma haala amma namni du'aa jiru kana keessatti amma biyyattii rakkoo keessa waan jirtuuf adda osoo tokkoffaa waa'ee qabeenyaatiif as dhufuun nuuf rakkoodha. Nuuf mooraalni amaleen kan hin qabaannu. Ilmi namaa du'aati, ilmi namaa wanna jedha. Kanaafuu amma haala kanaan biyyattiin tokkoffaa haalli deemaa jiru nuus rakkoo keessa kan uumu waan ta'eef kanaafuu amma yoo waan kana nurratti rakkoo uumuu dhiisi yaalii godhuunu biyyattii waan jirtuuf jecha uummata kanaaf yaaduudhaan adda beellama irraa akka hafnu warra mootummaatitti illee kanatti olii galee hafuu dandeenyeera kan jedhuun kaafan jirre jechaan biyyatti maa yaaduudhaan maaliif rakkoo keessa jirti biyyattiin osoo wanti tokko isaanirra yaalii godhame biyyattiin tun karaa qacceera jirti biyyattiin hin jirti uummanni rakkoo keessa waan galuuf jecha uummata kanaaf jecha beellama kanatti hin argamnu jedhanii hafanii jiran kanaaf hafan. Abbaan seeraa maal jedha? Abbaan seeraa waan kanarratti isaan wanti sababa ibsaa jedhanii sababa bulchiinsa mana sirreessaa gaafatanii dhugamaa akkaatama isaan ibsan sanitti kan amma dhaanneeti akkaataa kanan hafuu danda'aniiranii jedha sababa amma walitti dhaanii ibsaniif. Beellama maal qabarre? Amma beellamni kanarratti iyyannoo kanarratti ilaalaniit ajaja kennuuf jecha gaafa sadaasa bultii 15 qaban. Dhaggeeffattoota keenya xumura irratti beeksisa qabna. Tamsaasni keenya gama raadiyoon dambalii gabaabaan darbu guyyaa boruu irraa eegalee meetir baandii 41 31 fi 25 irratti kiiloo heerzii 7425 9600 fi 12695 irratti wiixataa haga jimaataatti